Yooyaa shamaa kam jirtu nagaaf jaalli waaqayyo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube channel Boonsaa Addisuu Guuteetii. Haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoowwan yeroo yerootti gadhiisnu dafanii akka isin ga'anii fi mallattoo beelii banaa gochuus hin dagatinaa. Paastoroonnii fi raajonni maqaa amantaatiin waliin dha'an maaliif Itoophiyaatti baay'atan? Waldaa guddataa, waldaa maalii, waldaa gabbisaa, waldaa eenyusee, waldaa eebeluu, waldaa dabalee, waldaa ebelee, waldaa ekelee. Ada maka waldaa maka nama hundumtu waldaa jaarrachaa ram. Phexros fa nu nama hidha. Akkuma keessan nama isiniin jedhu. Waaqayyoof galanna ta'u. Warri ammaa garuu akka keessan nuun hin jedhu. Baay'een keessan akkasiin baay'ee gubattan nan beekan. Iyyaaroo ta'uu yaabiin lafuma deemtee Ameerikaa jirti. Lafuma deemtee. Itoophiyaatti yeroo dhiyoonaas namoonni ofii isaanii raajii yookaan paasterii jechuun of waaman garuu yakkawwan adda addaa raawwachuun himannaan irratti ka'u mul'ataa jira. Yeroo tokko tokkos gochaan namoonni hordoftoota isaaniitiin paasterii, raajii, nama waaqaa jedhamuun waaman kunneen miidiyaa hawaasaa irratti ijoo dubbii ta'ee tureera. Namoonni kunneenis birrii akka baay'isan hordoftoota amantichaa irraa maallaqa akka fudhatan, karaa raajiitiin maallaqa akkaawuntii baankii keessaa akka galchan akkasumas hojiiwwan raajii adda addaa akka raawwatan yoo dubbatan ni dhaga'amu. Akkasumas nama du'ee ni kaafnaa jechuu wayita boolla qochisiisan dubartoota gudeeduun kan itti murtaa'e jiraachuun gabaafamaa ture. Hordoftoonni amantichaa BBC'n dubbasee taateewwan dureewwan amantaa wangeelaa irratti ka'an kun namoota dhiyeenyatti beekan irraa ga'uu fi ofiinis akka beekan dubbatu. Dureen waldaa Londanitti argamu Phaawulos Faqqadaa isaan kunneen amantoota wangeelaa bakka hin bu'ani. Amantaanis nu waliin tokko miti. Isaan amantoota waan jiraniif qofa akka qaama keenyaatti hin ilaallu. Amantaadhaan tokko miti. Bakka nu hin bu'an jechuun cimsanii qeequ. Pirezidaantiin Gamtaa Waldaa Kiristaanaa Wangeelaa Soortuu Tsaadiquu Abdoos yaada Soortuu Phaawulosiin walii galu. Barsiisaan Tiyooloojii Takkaalii Naggaa gama isaatiin biyyoota lixaa keessatti namoonni akka Paastoo Preener akka jedhaman kaasuun kunis daldaltoota jedhan. Paastoo Preener jedhu kunis interprener jecha jedhu irraa kan dhufe yoo ta'u, jechi partner jedhu ammoo jecha paasterii jedhu irraa fudhatamee jedhu. Kanaafuu dureewwan amantaa dhaabbilee amantaa keessatti gochaa yakka adda addaa raawwatan kunneenis maallaqaan alatti waan biraatiif kan yaada hin qabnedha jedhu. Raajiiwwan sobaa maaliif baay'atan? Raajonni sobaa kunneen kan baay'atan Itoophiyaa keessatti qofa akka hin taane Soortuu Tsaadiquu Abdoo fi Phaawulos Faqqadaa ni dubbatu. Taateen akkasii kunis Naayijeeriyaa, Afrikaa Kibbaa, Zaambiyaa akkasumas biyyoota guddatan tokko tokko keessatti kan mul'atanii fi taateewwan addaa mudachuu miidiyaaleen gabaafamaa ture. Barsiiftonni kunneen barnoota dogongoraa fi leenjii karaa Ameerikaa kaabaa, Naayijeeriyaa, Afrikaa Kibbaatiin gara Itoophiyaa kan seenan ta'uu BBC'tti himani. Keessattuu jedhu Soortuu Tsaadiquun namni Bushurii jedhamu Afrikaa Kibbaa irraa gara Itoophiyaatti erga dhufanii booda dargaggoonni Itoophiyaa daandii kana hordofuuf yaalu. Hordoftoota amantichaa BBC'n dubbisee namoonni fedhii isaaniitiin ka'uun macaafa qulqulluu jallisanii namoota kiisii isaanii guutachuuf barbaadan akkaan baay'atanii jiru. Kanaaf ammoo namoonni akka barbaadanitti waldaa mataa isaanii dhaabuu isaaniitii jedhu. Kana dura namoonni hubannoon wangeelaa isaan qabaniif naamusni isaan qoratamuun gara tajaajilaa seenu turan. Amma garuu waltajjii ofii isaaniitiin uumaman irratti akka barbaadanitti carraa fedhan argatu jedhu barsiisaan Tiyooloojii Dr. Takkaalii. Adawaawiin aangootti dhufuu hordofuun amantoonni hedduun leenjii fi qophii gahaa malee gara amantichaatti makamuu isaanii hordofee iddoowwan hooggansa saffisaan namootumaa kanneen qabamuun kan rakkoo kanaa fidee natti fakkaata kan jedhan ammoo kan isaanii akka hin heeramne kan gaafatan barsiisaa Tiyooloojii kan biraati. Waldittiin bilisummaa argameen karra ishee waan saaqxeef keessattuu namoonni biyya alaarraa haala barsiisa adda ta'e fidanii dhufan qophii gahaa malee saaxilamuu dandeessee jedhu. Lallabdoon wangeelaa badhaadhinaa guutan kan jedhan barsiisaan kun ciminni hafuura dhabaa gamtaa barbaacha qofa iddootti imaluun amantoota biraatti akka mul'atu kaasu. Dr. Takkaaliin gama isaaniitiin hawaasni amantootaa wangeelaa barsiisa Peenteekostee fi kaarizmaatikii hordofan daandiiwwan waaqni
gidduu keenyatti ittiin hojjetu keessaa tokko kennaawwan hafuuraa gidduu keenyatti dhangalaasuudha jedhanii amanu jedhu. Keessattuu dhufaatiin Kiristoos lammataa dhiyaachaa wayitaa deemutti tajaajilli kennaa hafuuraa kun baay'achaa deema jechuun akka amanan kaasu. Kun ammoo raajota sobaatiif daandii akka saaqee dubbatu. Haala sirna kana duraa keessa ture yaadachuun bara dargii keessa hawaasni amantoota wangeelaa qabeenya guddaa jedhamu horatan hin turree jedhu. Amantoonni baay'een ni ari'atamu turani. Yeroo tajaajilli haala ariisaatiin geggeeffamaa waan tureef kan tajaajila bira darbee kiisii namootaa galu hin turre. Amma garuu waldaaleen ari'atamuu sanarra bilisa taanaan akkuma namoota amantaa biraa keessa jiranitti maallaqa karaa sirrii hin taaneen gara kiisii isaanii kanneen galfachuu barbaadan uumamuun isaanii hin oollee jiru Dr. Takkaallee. Ibsa yaalii waliigalaa gamtaa waldaalee amantoota wangeelaatiin akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2009 baasanii turan irratti malawwan ittiin barsiifawwan dogongoraa kunneen ittiin dabarfaman keessaa miidiyaalee akka TV, miidiyaalee hawaasaa duraan kan heeraman ta'uu kaasee ture. Dr. Takkaalleen gama isaaniitiin carraan miidiyaalee hawaasaa uuman bal'aa ta'uu kaasuun dur namni dibata qaba jedhee yaadu tokko tajaajiluu yoo yaadutti hawaasa biratti eegalee xiinxalamuu fi ilaalamuu qabaa ture. Amma garuu battalumaa miidiyaalee hawaasaa irratti of beeksisuun tajaajila akkasii jira jedhanii namoota yaadaan burjaajessuuf carraa uumeera. Aangoo hafuuraa kan kennu eenyu? Namoonni maqaa amantoota wangeelaatiin hojii waliin dha'uu raawwatan kunneen macaafa qulqulluu eeruun alatti aangoo hafuura garaagaraa yoo fayyadaman ni mul'atu. Ilaalcha amantaa wangeelaa keessatti aangoowwan kanneen kan kennu waaqa jedhamee akka amanamu dubbatu Dr. Takkaallee. Haa ta'u malee waldaan ammoo qaama kennaa nama kanaatiif beekamtii kennitudha. Waldaanis ergama nama kanaaf jedhamee sakatta'uun kan beekamtii kennitu jedhu. Haa ta'u malee nama tokko aangoo kan kennitu waldaa osoo hin taane kennaa jireenya isaa keessatti calaqqisuun kan mirkanaa'udha jedhu Dr. Takkaalleen. Kanaafuu tajaajilaa wangeelaa soortuu lubummaaf kan kana fakkaatan haaluma kanaan ta'u soortuu Phaawulos irratti walii galu. Amma rakkoo uumaa kan jiran kanneen hooggansa tokkichaan socho'an baan waldaa isaan kan of muudanis isaanuma qaamni itti gaafatamaa ta'an kan biraan hin jiru jedhu Phaawulos Fiqaaduu. Yeroo tokko amantaawwan kennaawwan waaqaan hooggantoota waldaatiin ni dhiibama jedhu waan jiruuf kanneen qaawwa kana gidduutti uumamutti fayyadamuun uummata saamaniif karra saaqa. Raajonni sobaa mallattoolee ittiin adda baafaman qabu. Barsiiftonni teewooloojii BBC'n dubbise kunneen sagalee tokkoon amalli isaanii jalqaba erga raajota sobaa eenyummaa isaanii ijaaruu irratti fuulleffataa jedhu. Haala barsiiftota amantaa kaanii adda ta'een gochaaf barumsii barsiisan hundaan galma isaanii dhumaa amantoota biratti raajii uumuu kana keessatti guddina isaanii dubbachuu dhumarrattis fakkeenya ofii isaanii uuman itti fayyadamuun maallaqa ofii isaaniif sassaabachuutti akka qajeelan irratti walii galu. Kana malees ergaan isaanii karaa kamiinuu dabarfamuuf xiyyeeffannaan isaa guddaan amantoota irraa maallaqa ittiin argachuun wal qabataa jiru. Gama kaaniin hordoftoonni amantichaa cuubamanii dhiisanii yookaan yakka raawwatanii dhiisanii kan isaan hin dhibne ta'uu isaanii kan kaasan barsiiftonni amantaa kunneen raajonni sobaa karaa taa'een kan xiinsammuu hordoftoota isaaniitti hirkachuun bobba'anidha jedhu. Kanaafuu hordoftoota isaanii kanneen cubbuu raawwatan hundi akka itti hin gaddineef jecha balleessaa qabda jedhanii hin jedhanii jedhu. Furmaata seeraa qabaa. Qaamni haguuggii tajaajilaa kaawwatee kamuu haguuggii tajaajilummaatiin nama kaan irratti badii raawwachaa balleessaa namni kaan ittiin gaafatamuun sababii hin gaafatamneef hin jiru jedhu Dr. Takkaalleen. Gaaffiin jiru garuu namoonni baay'een carraa akkasii akka jiru beekanii maaliif ittiin fayyadamne kan jedhudha. Namoota badii irratti raawwatame dhageessifachuuf yaalan irratti doorsifni irraa akka ga'e akka beekan kaasuu Dr. Takkaalleen. Miidhamtootni akeekkachiifni kennameef waan jiraniif danqaan sodaa jira jechuudha jedhu. Kan biraa ammoo gara seeraa deemuun iyyata dhiyeeffachuuf namoonni kanneen badii isaan irratti raawwachuuf ragaa dhiyeessuun yeroo baay'ee rakkisaadha. Kennaawwanii fi jijjiirraan maallaqa namoota waliin dhahan kanneen waliin taasifamuuf yeroo baay'ee bakka ragaan hin jirretti waan ta'ee ragaa dhiyeessuun ni rakkisa.
Akkasumas badii irra ga'u seeratti dhiyeessuurra waaqni yeroo isaatti murtaa'e akka kennuuf isaatti dhiisuu kanneen filatan jiru. Yoo yaashama akkam jirtu nagaaf jaallu waaqayyo bakka jirtu hundumaatti isiniif haa baay'atu. Ani Boonsaa Addisuu Guuteetii YouTube channel kanaaf yeroo ta'an subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoowwan yeroo yerootti gadhiisnu dafanii akka isin ga'aniif mallattoo beelis banaa gochuu hin dagatinaa.